Baga nagayaan gara YouTube qorsaa fayyisoo dhuftanii shamarran hedduun dhiirri tokko yeroo dhugaadhaan nu jaallatu yookaan jaalala dhugaa keessa yeroo seenu mee gochoota akkamiititu irraa mul'ata jedhanii gaafatanii jiranii. Gaafii hedduu bareedaadha. Dhiirri tokko dhugaadhaan jaalala dhugaa keessa yeroo seenu jechuudha. Fiilingiin yookaan wantoonni isatti dhagahaman wanti inni fiil godhu guddaani yaada isiitii fi yaadni isaa hedduu akka maagneetiitti wal harkisuutu isarraa mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota akka yeroo isiin haasoftu dhageeffachuudhaan xiyyeeffannaa itti kennuun fedhii isii guutuu fi irratti baay'ee fookas godha jechuudha jaalala dhugaa keessa. Inni itti aanu pilaanii dhaabbataa karaa mijeessa. Pilaanii dhaabbataa jechuun wal bartanii yeroo gabaabduu ta'uu danda'a. Garuu immootu wal barnoota keessan kana irratti rileeshnshiippiin keessan kun garamitti akka deemaa jiru waan kiliir ta'e yookaan immoo waan ifa ta'e wayii lafa siif kaaha jechuudha. Tasumaayyuu confuse sin godhu dhiirri dhugaadhaan si jaallatu confuse sin godhu haala mijeessuu irratti akkasumallee pilaanii fuulduraa waa'ee maatii ijaarrachuu irratti yeroo baay'ee si mariisisa. Ammas waan kanarratti yaada keetis bal'inaan dhageeffachuutu isa gammachiisa. Baruu barbaada jechuudha yaada keetis ilaalcha kan keetis waan garagaraa pilaana godhu kanarratti kophaa ofii otoo hin taane si mariisisa. Akka ofii fedhe qofatti otoo hin taane fedhii keetis eegaa pilaana fuulduraa godhaa jechuudha. Dhiirri dhugaadhaan shamarree isaa jaallata jedhamu tokko jechuudha. Inni torbaffaan kabaja siif kenna. Waa hunda keessatti haasaya keessatti jechoota garagaraa ka fayyadu keessatti waan adeemsa deemu hunda keessatti ilaalchi isaa guddaan kabaja keetiif bakka kennuudha. Hedduu kabaja siif qabaata jechuudha. Dhiirri dhugaadhaan si jaallatu takka because shamarree takka waan jaallatuuf bakka guddaa qabaa. Bakka guddaa waan qabuufiif immoo akkuma inni bakka guddaa kennuuf san kabajaan isii nama biraa biratti illee akka gadi hin buune jabeessee eeggata jechuudha bakka kabajaa keetiin. 8ffaan si dhaggeeffata. Si dhaggeeffataa gurra siif kenna jechuudha. Yeroo baay'ee gurra siif kenna. Yaada ati dhiyeessituuf kanarra dhaabbatee immoo waan yaada kan kee kanaan yaada kee kana sappoorti godhu irratti hojjechuutu isa gammachiisa malee yeroo baay'ee yaada faallaa kan keetii hin deemu. Yeroo kana yoo jedhu yeroo tokko yaada tokko yeroo ati dhiyeessitu yaada sanarratti tarii otoo akkana goonee hoo akkanarra yoo akkana ta'e hoo maal siif fakkaata yaada jedhu si dhiyeessa malee yaada mormiidhaan guutame siif hin dhiyeessu yookaan yaada aariidhaan guutame yaada achi keessatti akka ati blame of gootu yookaan immootu akka ati of komattu taasisu hin dhiyeessu. Of eeggannaadhaan si wajjin haasaa jechuudha. Inni fedhee otoo hin taane jaalala waan siif qabuuf keessa isaatiituyyuu akkasitti isa ajajaa jechuudha. Kun dhiira dhugaadhaan si jaallattu. Ammallee karoora maatii ofiitiin wal si barsiisuudhaa qabaa jechuudha. Because har'aaf namni kun si qofaan wal bartan malee boruuf immoo karoorri nama kanaa maatii ofii si godhachuudhaaf waan ta'eef maatiin isaas yoo si baree jedhe moor isa gammachiisa jechuudha. Dhiirri dhugaadhaan shamarree isaa
onnee irraa jaalatu takka yoo qabaate amaloota kanneen irraa mul'ata jechuudha. Akkasumallee inni guddaa fi inni dhumaa yeroo kennaaf. Kuni waan guddaadha jechuudha relationship keessatti. Inni guddaan dhiirri si jaallatu tokko wanti isarraa mul'atu yeroo siif kennuudha. Yeroo siif kennuu kana keessatti tarii biizii ta'uu danda'a hojiidhaan, haalota garagaraatiin baay'ee nama hin argamne ta'uu danda'a. Haa ta'u immoo sa'aatii xiqqishuu argate sanirraa oolaa bultii kan kee dhagahuun hedduu isaaf waan guddaadha waan ta'eef yeroo sii kenna. Waan hunda caalaa dhiirri tokko mallaqa caalaa yeroo isaa siif qooda taanaan dhiirri sun dhiira dhugaadhaan si jaallatteedha jechuudha. Viidiyoo itti aanu immoo dhiirri dhugaadhaan si jaallanne hoo amaloota akkamiititu irraa mul'ata kan jedhu isiniif hojjedha jechuudha. Kunis gaaffilee hedduu shamarran keenyarraa dhufan waan ta'eef asumaan viidiyoo kana laaltanii waan xumurtaniif hedduu galatoomaa. YouTube Qorsaa Fayyisoo kana jajjabeessuudhaan subscribe godhuudhaan guddisaa isiniin jecha yaada qabdan immoo komentii irra nu kaayuudhaan akkasumallee mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan yeroo an viidiyoo biraa gadhiisu akka daftee isin bira geettu taasisaa isiniin jedha. Yaadni keessan nu jajjabeessa waan ta'eef komentii keessanis nin ilaalaa. Namoonni hedduun viidiyoo kana daawwattan akka waa baay'ee irraa barattan abdii qabaa. Galatooma, yeroo gaarii qabaadha.